Gara ardii kaabadyaa Awurooppaatti biyyi Great Britain jaamtu tan Wales, Scotland fi North Ireland waliin bulchitu jirti. Britain gudditti maqaa biyyoota kana ittiin wal qabatte yoo ta'u, irra caalaa biyyattiin Ingiliz jaamuun yaamamti. Biyya Ingiliz kana magaalaan guddittiin isii Manchester jaamti. Magaalaan Manchester kaaba lixa biyyattiitti kan argamtu yoo ta'u, kilaboota bebbeekamoo lama of keessaa qabdi. Manchester United fi Manchester City kanneen jaaman. Kilaboota kana lamaan istaadiyoomni isaanii kiiloomeetira 6.42 qofam adda fagaatam. Kilaboonni kun lamaan gonkumaahu gammachuu walii dhaga'uu hin barbaadan. Maatii gidduutti godaannisa daqiiqaa 90tu jira. Lamaanuu yeroo waliin taphatan akka waan magaalattiin waraanaan weeraramteetti wanni hundi calleensaan guutamam. Yoo tokko mana tokko balbala rukutum inni kaan dhaga'uun waan hin olleedha. Taphni isaanii kun cinqii gammachuu gadda mo'amuu dhabuu abdii kutannaa hedduu walirratti gaggeessuun seenaa baay'ee qabam. Tapha torbee 27ffaa Premier League Ingiliz kan bara 2024 darbii morkattoota lamaa kan magaalaa takkaa Manchester City fi Manchester United 193ffaa. Darbiin magaalaa Manchester 193ffaan kaleessa gaggeeffame olaantummaa Manchester Citytiin xumurameeti jira. Manchester City kaleessa dirree taadirratti 3-1 Manchester United injifachuun milkaa'eeti jira. Phil Foden daqiiqaa 56 fi 80 irratti goolii lama wal faana yoo galchu, Erling Braut Haaland goolii Rodriin isaaf kanneen daqiiqaa 91 irratti galchuun Manchester City 3-1 injifachuu dandeetti jira. Manchester United taphni akkuma eegalan daqiiqaa 80 irratti goolii Bruno Fernandes haala mijeessee isaa kan kanneen Marcus Rashford kiyyoo keessa buusuudhaan boqonnaa jalqabaatiin dursa argataniiti turan. Manchester United kubbaa kallattii eeggate takka qofa gara goolii warra Manchester City irratti yoo yaalu, Manchester City ammoo kubbaa kallattii eeggate 8 gara kilaba warra Manchester United erguu danda'aniiti jiran. Pep Guardiola taphaan boodatti yaada kannataniin qabxii 3 tan barbaannu argannee jirra. Taphatti aanuun Liverpool wajji waan taphannuuf kun nuuf kaka'umsa olaanaadha. Liverpooliif ammoo ergaa guddoodha jechuun dubbataniiti jiran. Erik ten Hag ammoo taphaan boodatti yaada kannataniin tapha to'annee taphachuudhaaf yaalleeti turre. Malamaltee taphaa kan qabannee gara dirreedhaatti seenne boqonnaa duraatiin milkeessineeti turre. Boqonnaa lamaffaatti garuu hanga eegamnee gad ta'uudhaan argamneeti jirra. Waan gale ammoo beekuunis barbaachisa jedhaniiti jiran. Turtii waggoota 20 booda daqiiqaa 90 keessatti kubbaawwan 3 qofa gara galchii warra Manchester Citytti erge. Istaadiyeemii Itaalitti taphoota 3 walitti aansuun kan mo'ame ta'uu isaati. Gama biraatiin turtii waggoota 10 booda Premier League Ingiliziin bara dorgommii tokkootiin taphoota 11 kan ittiin mo'amedha Manchester United. Turtii waggoota 10 booda boqonnaa dura qofa gooliiwwan yaalii 18 Manchester City irraa kan isatti yaalamee ture dorgommii bara tokkootiin galchiiwwan 37 lakkoofsisuun 39 keessummeessee barana Manchester United bara dorgommii tokkootiin qofa baay'ina taphoota gosa hundaatiin mo'ame 16 yoo ga'u kun Manchester Unitediif bara ga'umsa gaxaanaatti agarsiise ta'uudhaan galmaa'eeti jira. Leenjisaa Erik ten Hag kaleessa tapha 100ffaa isaa Manchester United dursuudhaan injifatamuun xumuruu dandeetti jira. Manchester City taphoota Premier League Ingiliz 55 walitti aansuudhaan taphate hundarratti galchiiwwan lakkoofsisuun kilaba jalqabaa ta'eeti jira. Istaadiyoomii isaatirratti taphate 3 walitti aansuun mo'achuun reekardii haaraas galmeessuu dandeetti jira. Manchester United taphoota gosa hundaa 7 walitti aansuun Manchester City waliin taphatan 6 mo'amee jira. Seenaa keessatti kunis kan jalqabaati. Taphatan sarara fuulduraa Manchester City Erling Braut Haaland ammoo tapha Manchester darbii irratti galchiiwwan 6 walumaa galatti baay'ina gooliiwwanii 80 gahateeti jira. Phil Foden ammoo bara dorgommii tokkootiin Old Trafford fi Itaad irratti Manchester United irratti taphata gooliiwwan lakkoofsisee fi dhalata magaalaa Manchester kan jalqabaa jedhameeti jira. Erik ten Hag ammoo darbii Manchester mo'achuu dhabuu isaatiin akka malee deeggartootaan qeeqamu irratti argamam.